Dhaggeeffattoota fi hordoftoota chaanaalii kanaa guyyaa har'aan kana waan adda ta'ee fi wanta jireenya keenyan wal qabate waan tokko kan jireenya Joobiraa wajjin wal simsiisee isiniif dhiyeessuufin yaalaa haga dhumaatti na hordofaa. Innis maal yoo jettan, Joobirri addunyaa kanarratti allaattii baay'ee beekamaa fi baay'ee namootan yookaan biyyoota addunyaa kanarra jiran keessatti filatamaa kan ta'e, haala jireenya dhala namaatiin kan wal qabatee fi dabalata immoo fakkeenyota nuti Joobira irraa fudhannee jabeenya cimina guyyaa guyyaadhaan dabarsinu keessatti wantoota nu gargaaran kan uumama namaatiin wal qabsiisee dhiyeessu ta'a. Fakkeenyaaf biyyoonni addunyaa kanarra jiran Joobira lubbuu ofiitii olitti kan jaalatanii fi fakkeenyota tokko illee fudhatanii iddoo tokkotti kan itti fayyadamanidha. Innis cimina isaarratti kaanee haala jireenya maatii Joobiraa jireenya namaatiin wal qabsiisnee ilaaluu barbaada. Fakkeenyaaf jaalalaan wal qabsiisee Joobira irraa wanti dhalli namaa hubachuu qabuu fi barachuu qabu as keessatti nan kaasa waan ta'eef na hubadhaa, na dhaggeeffadhaa. Kanan dubbisee fi kanan hubadhe irraa isiniif qooda. Haga dhumaatti yoo dhaggeeffattanii fi yoo ilaaltan isinillee kanarraa akka kootti jijjiiramtan jedheen ilaala. Fakkeenyaaf addunyaa kanarra gosoota simbirroota 10,000 ol ta'antu argama. Kanneen keessaas 60 kan gahan gosa Joobiraati. Joobirri simbirroota samiirra balali'an keessaa adda isa ta'ee fi uumama dinqisiisaa ta'uu isaarraa kan ka'e Gibs, Roomaanota durii, Albeeniyaa, Ikwaandoor, Ijipt, Meeksikoo, Naayijeeriyaa, Sarbiyaa, Kaazaakhstaan hanga Moldoovaatti biyyoonni jiran alaabaa isaanii irratti aasxaa godhachuun Joobiratti dhimma bahaa turan. Bahaas jiru. Kutaaleen macaafa qulqulluus iddoo garaagaraatti Joobira fakkeenya garaagaraa keessatti dhimma itti ba'an. Kana jechuun addunyaa kana keessatti simbirrooti jiran keessaa Joobirri baay'ee filatamaa ta'uusaa nu hubachiisa. Namni kutaa addunyaa kana hunda irra jirus waa'ee Joobiraa yoo yaadu dandeettii gaggeessummaa, abdiidhaan kufaatii keessa bahuu, jabeenya, moo'uu, jaalala fi humna ta'uu godhatee itti fayyadama. Namni hubataan immoo dubbisuurra darbee Joobira irraa barata. Joobirri kan irraa barateef barumsa guddaa irraa barachuu danda'a. Egaanis waa'ee Joobiraa haga kanaanuun jalqabe haga dhumaatti akka na dhaggeeffattan isinillee waa'ee gaggeessummaa, waa'ee abdii kufaatiin keessa bahuu, waa'ee jabeenyaa, waa'ee jaalalaa, waa'ee mo'achuu sirriin hubattu jedhee yaada guyyaa har'aa kanarraa eegaltanii. Inni jalqabaa ilaalcha Joobiraa xiyyeeffannaa fi abdii kutachuu dhiisuu isaa irraa maal hubanna nuti? Joobirri bineensota biroo fi nama irra caalaa dandeettii waan tokko arguu qaba. Dandeettiin waa arguu isaas kan namaarraa dachaa 4 hanga 8 caala. Kana jechuun dandeettiin namni tokko mixii yookaan ilbiisota xixiqqoo lafarra deeman ilaalee arguu fi Joobirri tokko gamoo abbaa darbii 10 irra argu walqixa jechuudha. Ariitiin balali'uu Joobiraas akkaatuma gosa Joobiraatiin garaagarummaa qaba. Joobirri bifa warqee adamoodhaaf sa'aatitti kiiloomeetira 240 balali'a. Kana waan ta'eef fageenya kiiloomeetira 5 irra bineensa adamsuuf barbaadu argee jennaan adamsee qabachuuf duubatti hin jedhu, duubattis hin laalu. Gufuun, qorumsi akkasumas haalli rakkisaan kamiyyuu yoo isa mudate illee kaayyoo isaa sanarraa wanti booddeetti isa deebisu homtuu hin jiru. Isa yaade sana adamsee hamma argutti abdii hin kutatu. Tariitii bineensi inni argee adamsee osoo jalaa bahee illee deddeebi'ee qabachuudhaaf yaalii si'a 12 hanga 15tti irra deddeebi'ee yaalii gochuun adamsee qabata. Nutis kufaatiin
yookaan gufuun tokko nu dha'uu dandeessi. Namni si fuuldura dhaabachuu danda'a har'aaf. Gufuu san darbuuf garuu duubatti deebi'uu osoo hin taane, abdii kutoo osoo hin taane fuulduratti deemuu, irra darbuun, obsaan ilaaluun gahee kan keenya. Yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii koo, akka joobiraatti ija keetiin fageenya dheeraa ilaaluu dadhabdus garuu isa caalaa mul'ataa fi kaayyoo keetiin boru arguu dandeessa. Kaayyoon jireenya keetii maali? Galma kaayyoo keetii bartee dammaqi. Mul'anni kee hammam fagaatus guyyaa guyyaan jireenya kee irratti xiyyeeffadhu. Gonkumaa hin dhiisin. Abdii osoo hin kutatin irra deddeebii yaali. Guyyaa tokko moo'ichatti argattaati. Joobirri rakkoo gurguddaa jaallata. Rakkoo kanas dandeettii obsaan dabarsuu qaba. Simbirroon hunduu haala qilleensa ulfaataa, bubbee, rooba fi bakakkaan yeroo isaan mudatutti muka jala dhokatu yookiin immoo balali'uu dhaabu. Joobirri garuu akkas miti. Haala qilleensa ulfaataa dhufunii jaallata. Itti tolas, itti gammadas. Sababni isaa yeroo bubbeen hamaan yookiin ulfaataan dhufu dhiibban qilleensaa yookiin bubbeen bubbisu suni akka inni fagaatee gara oliitti balali'u taasisa. Yeroo kanas duumessaan ol ta'a. Inni kun immoo koochoo isaatiif boqonnaa kenna yookiin immoo koochoon isaa akka inni boqotuuf caarraa laataaf jechuudha. Yeroo kanattis bokkaa roobu gubbaa gara gadiitti ilaala. Rakkina simbirrootaa fi allaattiiwwan garaagaraa yaaddessu gubbaarraa gara gadiitti ilaala. Amma guyyaadhaa guyyaatti gufuun akaan nu dha'uu danda'a. Gaafa gufuun nu dha'u fuulduratti akka darbatamtu beekuu qabda. Gufuun si dha'u fuulduratti si darbata malee duubatti sin deebisu. Kanaaf rakkoon si mudatullee fuuldura isaa bal'inni waan jiruuf rakkoon si mudachuu jalqabuun ati hojiitti jirtaa beekadhu. Jireenya joobiraa keessa inni baay'ee nama malaalchisu kan biraa bara jireenya isaa keessa ilaalchisee barri jireenya joobiraa waggaa yookiin ganna 70. Haa ta'uuti garuu waggaa hammana jiraachuuf obsaa fi murtoo sirrii beekuu qaba. Joobirri waggaa 30 haga 40 yoo gahu baalleen koochoo isaa waan furdatuuf akka kanaan dura balali'uun itti ulfaata. Sirritti akka balali'uufis isa hin dandeessu. Akkasuma afaan isaas dheerina umuriirraan kan ka'e ni daba. Nyaata isaas salphaatti nyaachuuf baay'ee isa rakkisa. Yeroo wanti akkasii isa mudatus murtoo lamaan keessaa na fayyada, naaf ta'a, na baasa isa jedhu filachuu qaba. Filannoon kunis of haaressuu yookiin immoo du'uudha. Joobirri of haaressuuf murteesse. Joobiroo irraa adda ba'uun gara gaaratti deemuun koochoo yookiin baallee isaa buuqisa. Baallee isaa ofirraa buuqisuun qullaatti of hambisa. Afaan isaa sanas ni caccabsa. Yeroo kanatti egaa waan sooratus waan nyaatus hin dhaba. Hamma guddatuufittis beela fi rakkina hunda danda'uun obsaan dabarsa. Dhumarrattis afaan isaas ta'ee koochoo isaa guddachuu eegala. Haala kanaanis umurii 30 haga 40 haareffata. Baay'een keenya mul'anni keenya milkaa'ina argatee galma gahuu arguuf yaanna yookiin immoo hawwina. Akkasumas abjoonna. Inni kunis gufannaa fi rakkina tokko malee akka nuuf ta'u barbaanna. Waan ta'eefis adeemsa keenya irratti wanti nu gafachiisuu fi abdiin kutachiisu akkasumas rakkoo fi qorumsa nu mudataniin yoosuma abdii kutachuun deemsa keenya yoo dhaabnu argina. Haa ta'uuti garuu amala keenya kana hamma hin sirreeffannetti abbaa abjuu fi mul'ata gurguddaa taana malee yoomiyyuu taanaan galma keenyatti nu hin geessu. Kanaaf bal'ina ifa waan bareedaatti dhufuudhaaf har'a gadda gammachuu dadhabbii camsinee ba'uun gahee kan keenya akka joobiraa
ofirratti murteessuu danda'uu qabna. Gufannaa malee milkaa'inni hin jiru. Inumayyuu akkan amanutti gufannaanii fi kufaatiin hiriyoota dhiyoo milkaa'inaati. Ati gufattee yookiin gufannaan yookiin kufaatiin sitti dhufe taanaan milkaa'inatti dhufuuf taataa beekadhu. Amaloota Joobiraa baay'ee nama dinqu keessaa inni kan biroon immoo Joobirri nyaata isaa adamsee argate qofaa nyaachuu isaati. Joobirri lafa jirutti nyaanni akka isaaf dhufuuf hin fedhu yookiin immoo simbirroonni biroo akka godhan bineensota du'aan isaan dhiyeenyatti argate hin sooratu. Kanarraa ol fageenya jirurraa gadi bu'uun adamsee nyaata qulqulluu fi isa haaraa ta'e qofa soorata. Obboleessa kiyya, atis yaa obboleettii koo lafa kanarratti siif ta'uu kan qabanii fi argachuufis wanti baay'ee hawwitu baay'eetu jiru. Isaan kanneenis karaa qaxxaamuraa fi salphaa ta'een karaan itti argattu jiraachuu danda'a. Haa ta'uti garuu itti dadhabdee ifaajjee tattaaffii keetiin inni argatte qofti kan kee haa ta'u. Kanaan ala garuu hawwitee jarjartee inni itti argatte hundi keessa keetiif nagaa akkasumas fayyaa siif kennuu dhiisuu danda'a. Kanaaf waan tokko itti gammaddee nyaattee dhugdee jiraachuuf bara jireenya keetii kan itti dadhabde qofa kan itti milkooftu siif haa ta'u. Inni kabiraa Joobirarraa wanti nu barannu jaalala. Innis maatii Joobirarraa maal baranna? Joobirri isheen dhaltuun walitti dhufeenya Joobira kormaa waliin eegaluun dura qortee ilaalti. Joobirri kormaan Joobira dhaltuu waliin firoomuu yookiin hiriyummaa ishee gaafa barbaadu akkasumaan akka salphaatti isheetti dhiyaachuu yookiin firoomuu hin danda'u. Joobirri dhaltuun dandeettii Joobira kormaa madaaluuf ni qorti. Akkaataan Joobirri kormaan Joobira ishee dhaltuun itti qoramus haala kanaan ta'a. Jalqaba lamaan isaaniiyyuu gara lafaatti gadi bu'u. Sana booddee Joobirri dhaltuun muka kaasuun gara olitti fagaattee ol balaliiti. Joobirri inni kormaanis duukaa bu'uun gara olitti ishee waliin balali'a. Isa dagachiisuun mukicha isa lafaa fuute balali'anii turte gadi lakkisti. Inni kormaan sunis mukichi isheen gara lafaatti gadi lakkiste osoo lafa hin gahin ariifatee humnaaf dandeettii qabutti fayyadamee mukichi osoo lafa hin tuqin qabee deebisee isheetti kennuu qaba. Itti fuftees ol fageenya duraa turterraa dabaltee gara samiitti ol fagaattee mukicha gadi lakkisti. Gochi kunis sa'aatileef walitti fufuun irra deddeebitee akkasiin Joobira kana qorti. Joobirri inni kormaanis muka yeroo kamittuu gadi lakkifamu kana osoo lafa hin gahin qilleensa irratti qabuun deebisee isheetti kenna. Tasa mukicha qabuu dadhabee mukichi darbee lafatti kufe taanaan garuu ni dhumateef. Inni abbaa ijoollee ishee yookiin abbaa manaa ishee ta'uu hin danda'u waan ta'eef ni ariiti. Kanaaf jireenya kee keessatti gaa'ila dhaabbachuuf jecha qormaatilee keessa darbuun dirqama ta'a. Qormaatileen nu dabarru kun har'aaf osoo hin taane jireenya keenya gara boruu gufuu, kufaatii, dadhabbina, leeyyoo fi wantoota adda addaa jalaa waan nu baasuuf har'a qormaatatti dhiyaachuun gahee kan keedha. Amma wanti siif dha'a. Yaa obboleessa kee, yaa obboleettii koo, jaalallee qabaachuu dandeessa. Jaalalleen kee har'aa kuni boru haadha manaa kee, boru abbaa manaa kee taatee jireenya dhaabdee ijoollee keetiif ta'uu danda'a. Kanaaf inni duraa ani maaliin ishiif ta'a? Isheen maal naaf taati? Akkamiin wajjin jiraanna? Akkamitti itti fufna? Qormaata akkamii keessa waliin darbuu qabna? Kan jedhu har'arraa kaasnee kanarraa kaasnee itti fufuun gahee kan kee fi gahuu kan koodha. Ammas jireenya Joobiraa irraa waan baay'ee akka hubattan abdiin qaba. Innis gaggeessummaa, jijjiirama, obsa, jaalala, kanaaf kana fakkaatan irraa wantoota hedduu akka hubatte abdiin qaba waan ta'eef
Kanaaf yoo chaanaalii kana wantoota garaagaraa barsiisoo ta'an, amansiisoo ta'an itti fufuu waan danda'amuuf laayik, sheer, sabskiraayib godhaa.